Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuuni isinin jenna. Akkam nagaadhaa fayyaa keessanii an nagaan qaba. Hordoftoota Idris Tube akkam nagaadhaa fayyaa keessanii nagaa qabdanii hordoftoota YouTube kooti. Har'a waa afuriin isinii qabee dhufeera. Warroota YouTube fayyadamtaniif. Waa afran san yoo sirreeffachuu dhabdan YouTubein keessan monetizer isiniin taane jechuudha. Fudhatama arganne jechuudha. Yookaan wantoota isin gadhiistan dhaabbati YouTubeidhaa isinii fudhanne jechuun enable hin taane. Kanaafuu enable ta'uu isaadhaatiif sirreeffatuudha monetizer isinii ta'uu isaadhaatiif waa afran kana haalatti sirreessitaniin tartiibaan isinii barreessa. Warrooti na hordoftan laayikii fi subscribe gochuun hin dagatinaa. Warri haaraa dhuftan subscribe gochuun hin dagatinaadha. Warri immoo na faana turtan laayikii keessan hin dagatinaa isiniin jedha. Gara barnoota keenyaatti deemna har'a. Gara barnoota keenyaatti dhugaa deemnu YouTube iddoo jedhu kana seenna. YouTube iddoo jedhu kana seenna. Addaan dhufnee sirreessina jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi. Gara barnoota keenyaatti yeroo seennu. Assalamu alaikum faayilii jawwaala keenya irra dhanna jechuudha. Eessa dhanna jalqaba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu barnoota ajaa'ibaa isinii qabadhee dhufeen jira. Kanaan booda huccuu magariisa isiniin barbaachisu duuba. Addaan tunnaa jechuudha. Saniin booda eessa deemna seetingii irra dhanna. Seetingii irra dhanna. Seetingii irra yeroo dhufne gadi buuneeti iddoo kam history in the privacy iddoo jedhu. History in the privacy iddoo jedhu. Addaan jechuudha. History in the privacy. History in the privacy iddoo jedhu kanarra yeroo dhufnu clean search history. Fakkeenyaaf clean watch history kan jedhu kan fuse ta'uu qabu jechuudha. Watch history keessan yeroo hunda fuse ta'uu qaba. Kuni banamuu hin qabu sirumayyuu. Nam banamuun jedhe fakkeenyaaf addanatti hunoo barreeffama naa kaa'eera. YouTube kee dhaabuudha. Hin dhaabbata jechuudha. Maal inni kan banaa keessanii jirtan yoo ta'e kana lamman cufaa ta'uu qaba. Fuse jechuun dhaabuudha. YouTube keessan dhaabuudha jechuudha. Kanarratti kun banaa sun jalaa ta'ee jiraanna wantooti kun lamman banaa ta'ee jiraannaan isaan kun watch history fuse watch history isaan kun lamman banaa sun jalaa ta'ee jiraannaan rakkoodha isin fidaa jechuudha. Hin qeebalan. Kana asii sirreessina. Addanaanii baanaa. As keessaa baaneet immoo seetingii jawwaala keenyaa irra dhanna. Seetingii jawwaala keenyaa irra dhanna jechuudha. Seetingii jawwaala keenyaa irra yeroo seennu lokeeshinii jira. Okay. Lokeeshin Google service irra dhanna. Iddoo kana jechuudha. Asirratti dhoonna. Google service irratti yeroo dhoonne amma emailii kan biraas qaba fakkeenyaaf hammala. Kun garuu kan YouTubeetiin kan gajjallaa kun. Kan isa olaanuuti kan YouTube kiyya. Kanaafuu maaliin godhuu qaba? Isa YouTube kiyyaatiin jechuun manager Google accountiin fayyadama jechuudha. Kana guwaan jedhu asirratti dhoonna. Kanarratti. Yoo emailiin keessan lama ta'e sadi ta'e kan isa YouTube sanirra seentan jechuudha. Kan isa YouTube sanirra isa ol baaftan jechuudha. Saniin booda gara harka mirgaatti kanas bunna personal dhufa dhaabamuu jalqaba personalii itti aansee data dhufa. Akkasiin kanatti yommuu dhufe kanaaf qorichaa data and privacy irra seenna jechuudha. Kamirra seenna? Data and privacy kanarra seenna jechuudha. Data and privacy kanarra seenna. Data and privacy kanarra gaafa seenne amma oli bunna yeroo ol bunne addanatti wanti nu dhufu maali?
aappiin keenya aktiif ta'uu isaadha oonii irra goona. Ofii irra yoo jiraate oonii irratti deebina. Yoo oonii irra jiraate immoo akkamitti seenna? Fakkeenyaaf yoo ofii irra jiraate irratti dhoonna. Ol bunna. Addana kanarratti yoo dhoonne isa kanarratti yoo dhoonne ofiidha. Isa kanarratti yoo dhoonne immoo ooniidha. Kanaafuu isa kan fayyadamna nuti. Isa kana fayyadamna. Oon goonaa jechuudha. Raayitii agarsiifti kun asitti agartanii as keessaa ni baana. Location history immoo locationii keessan kan Google fi kan amma kan Google locationii cufaadha fakkeenyaaf. Yoo barbaachisaa ta'e immoo isin yoo barbaachisaa ta'e ni bantu. Isatti aanu kun. Inni guddaan YouTube history. YouTube history keessan inni sila achitti fuse goone suni Google irratti immoo oonidha ta'a. On ta'a. Google irratti maal ta'a? On ta'a jechuudha. Google irratti yeroo hunda kan inni ta'u oonii irra keenya jechuudha. Ofii irra keenya. Yeroo hunda oonii irra taa'u Google irratti. Haala kanaan sirreeffattanii warrooti kan haala sirreeffachuu dandeessanii dabalataan Chrome irra seennee ilaalle amma raayitii seen agarsiisa jechuudha. Chrome irra seena fakkeenyaaf amma dhufnee Chrome irra seenna. Yeroo darbe irratti haala itti subscribe dhoffatan haala aktiivitti goonan gadhiiseen jira. Achirratti ilaaluu dandeessanii haala itti addan yeroo seennu chaanaal keenya irra seenna. Ifamanaaf qoricha shabakaadha. Seetingii irra tuqna jechuudha. Seetingii. Eessa jirti seetingiin? Laaddana gajjallaa kana jirti. Gajjallaa kana. Seetingii irra tuqna. Saniin booda maal fayyadamna? Chaanaal kan jedhu fayyadamna. Chaanaal irratti dhoonna. Saniin booda voucherii kanarra dhoonna. Kuno enable ta'eeram fakkeenyaaf standard feature upload video and create playlist and kuno guddisnee ilaaluu dandeenya kanatti. Maal ta'eera enable ta'eera jechuudha. Kuno raayitii agarsiiseera jechuudha. Eegalee akkanatti isin agarsiisa. Haala kanaan sirreeffadhaadha. Isin jechuun barbaada. Warrooti haaraa dhuftan immoo subscribe gochuun dagatinaa jajjabeessaa. YouTube'n kan kana honoofi Interest jedha. Wantoota barnootaa asirratti gadhiisu hundasaadha. Ilaalaati laayikii naa kenna. Ka barnootas ni gadhiisa viidiyoolee adda addaas immoo kan jechoota ciccimoo hayyootiin dubbatanis waa tokko nan gadhiisa. Kanaafuu na jajjabeessa. Waan na kana turtaniif galatoomaa isin jechuu barbaada.